Hordoftoota daawwattoota keenyaa akkuma beekamu tiimiin agartuu akkasuma Abdiisaa Aagaa Fiilm Production waliin ta'uudhaan hojiiwwan garaagaraa magaalaa Najjoo keessatti hojjechaa turuu isaanii isiniif gabaasuun keenya yaadatama. Amma immoo qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaatti magaalaa Najjoo damee argamu mana sirreessaa deemuun sirreeffamtoota 22 ta'aniif meeshaalee deeggarsaa fi meeshaalee dhiqannaa gumaachaniiruuf kanas hin daawwachiisna waliin ta'u. Ani maqaan koo Siyaaq Bucuun jedhama. Sirreeffamaa seeraa yeroo ammaa kanatti argamu mana sirreessaa Najjootti argama. Dhimma oolmaa isin ooltan kana keessatti ana akka kootti baay'ee natti dhaga'amaa jira. Maaliif jennaan kan quufii jala danda'anii bookii jala danda'u jedha Oromoo jechuu kooti. Maaliif isin barattoota waa farqaa hin qabdanii yeroo ammaa kanatti lammii keenyatu mana sirreessaa keessa jira jettanii dhaatanii quuqamma akkasii isinitti dhaga'amee sabboonummaa akkasii of keessaa qabaatanii dhaatanii dhuftanii addinatti waan qabdanirraa kiisii keessanirraa baaftanii dhaatanii gumaacha akkasii nu gootanii dhuftanii nutti illee amilee nutti horuu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa. Itti dabalatammoo ammallee sadarkaa keessan kan kanarraa sadarkaa guddaadhaan akka isin gahu Waaqayyoon illee nuti isinii kadhannaa gargaarsa Rabbii isiniif haa ta'uun jedha. Ani maqaan koo Koomaandar Bireen Gomaan jedhama. Kan hojjedhu hojii gaggeessaa adeemsa ijoo sirreeffamtoota seeraa aanaa Gimbii. Akkuma beekamu guyyaa irraa kana isa jalqabaadhaaf isin naannoo kanatti argamtanii lammii yakka adda addaan qaba raawwatanii as jiran kana nu bira jiran kana mana sirreessaa jiran kana dhuftanii hubachuu keessanii fi galatoo guddaan isinii dhiyeessaa jechaadha. Maqaan koo Imroo Tarfaan jedhama. Kan itti argamu mana sirreessaa godina Wallaggaa Lixaa damee Najjoo irratti argama yeroo ammaa kana jechuudha. Ani dhimma kana irratti waan natti dhaga'amu barattoonni guyyaa irraa dhufanii harka qullaa ta'an kun kiisii isaanii keessaa waan qaban baasanii guyyaa irraa lafa kanatti dhufanii nu dubbisuun isaanii waan ajaa'ibaadha. Maaliifanii lafa kanatti iddoo kana jirtu jedhee namni kabiraan jalqaba dhufee nagaa nu gaafatee jiru jechuudha. Ani ogeessi illee waan nama dhibu dhimmi koronaa kana fakkaata jedhee reediyoo irraa waan garaagaraa irraa gaggeessitoota keenya irraa hubannaa arganne malee ogeessa irraa illee hubannaa arganne hin qabnu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti argamtanii samunaa ittiin harka dhiqan waan garaagaraa ittiin fayyadamnu qabatanii iddoo kanatti argamtanii akka itti nu jajjabeessuun keessanii baay'ee carraa guddaadhaan jedhaan. Maqaan koo Amantii Gammachuuti. Ani illee waan inni isin duukaa dhaabadhee garee kana wajjin hojjedhe waan kan kooti waan itti dabalee dhuun qabu. Isaan silaariyyaa koo wajjin taa'ee maasoon isin duukaa dhufee waan gaariif waan eebbifamaa kanatti makame. Addana jiraadhee waan an yaaduun narra ture garuu yaadina fena yaadachiiftanii baay'een gammade. Namoota kun warruma mana waa dhiisee sababa adda addaan addana jiruudha. Yeroo kanatti immoo eessatti hafe lammiin keenya dhibee kana keessaati saaxilamaa ta'u jettanii yaaddanii dhuftanii anaan illee warra dudduuba jirullee waan guddaa barsiifta maqaalee baay'een gammadan. Maqaan koo Bultii Miijanaan jedhama. Mana sirreessaa godina Wallaggaa Lixaa damee aanaa Najjootti kan argamu. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Dhukkuba koronaa yeroo ammaa kana addunyaa yaaddessee akkaataa malee babal'atee rakkoo cimaa ta'u biyyoonni guddatan illee biyyoota guddatanii haala mijataa qabaniif illee baay'ee yaaddoo kan ta'e biyya keenya keessattis baay'ee kan nama yaaddessuuf ulfaataa ta'e kana irratti xiyyeeffannaa laattanii akkaataa kanaanii akka namni ittisa dhukkuba kanaaf of eeggannoo gochuu danda'uu fi adeemtanii hubannoo uumuudhaaf amma amilee keessanitti gochaa isin gootanii gochaa baay'ee nama jajjabeessu baay'ee namatti toludha. Baay'ee kabaja guddaa isin ilaannaa baay'ee galatoomaa innaa
namatti tola hojii gaarii hojii simboonsuudha baay'ee natti tola deemee yaada kola. Akkuma kanallee gaanii warroota fakkeenyaaf akkuma amma jette biiroolee garaagaraa jiraniif illee isaanillee akkuma kanallee dhuftanii har'a guyyaa irraa dhuftanii iddatti nu argitaniitu waan ta'eef rakkoon keenya tarii gaa namni lafarra jiru tokko rakkoo hin qabu sababa ta'eef yerootti illee dhufanii laatanii hubannoo illee isaanis nuu kennanii laatanii kallattii hir'ina nuyi qabnu illee dhufanii laatanii akka isaan nu deeggaraniif dhaamsatu nu dabarsitanii jedha. Nayyee haasaa gabaabaa nu waliin taasisteen galatoomi. Eshi isinis galatoomaan isiniin jedha ulfaadha. Ergaaf dhaamsa hin qabu qaami garaagaraa iddoo kanatti nagaa nama gaafachuun nama jabeessuun hubannaa namaa kennuun murteessaadha waan ta'eef keessumattan qaami fayyaa yeroo yerootti illee ani otuu hubannaa kenne gaarummaa waan qabuuf kallattii kanaa illee dhaamsa akka nu darbuun jedha. Namni waanuma qabuuf waan keessa isaa irraa ka'ee waa godhaa. Utuu qabu kan keessa isaa hin jirre immoo bakka itti dagatus jira. Garuu waan xinnoo harkaa qabuun kan waa godhe isa guddaatu argate kan godhutti yaada akka kootti. Tarii namoonni qabeenyas humnas waan adda addaa qaban kun akkuma kana waan gochuu danda'an otoo godhanii lammii kanaaf waan ta'uun irra yoo ta'e isa caaluuf isa fooyyeetti siquu kan dandeenyutti namanaa. Tarii immoo namoonni bakka adda addaa jiran humna isaaf ga'umsa isaa qaban namni kan keenya ta'e dhiiga keenya ta'e iddoo kana jiraachuu isaa beekanii karaa kamillee gargaaruuf otoo qophaa'oo ta'anii gaariidhaa yaada. Tarii anillee akka kootti immoo waan yaaduun irra keessa koo waan taa'e tokko jira maqaatiin hiriyyoo tokko wajjinis namoota walitti dhiyaadhu wajjinis waa gochuudhaaf akka namoonni kakaaniif irratti hojjedhaa yoon isin bukkee ta'uu baadhe isin dudduubaan jiraachuu barbaadeetan. Ergaan qabu dhukkubi kun egaa akkuma yeroo ammaa kanatti qaama kamillee yaaddessaa jiru namoonni haala mijataa keessa hin jirre kana duwwaa utuu hin ta'in iddoo keenya qofa utuu hin ta'in namoonni akkuma miidiyaadhaan karaa garaagaraallee darbaa jiru biddeen tokkollee akka waliin gaane haalli miidiyaan darbaa jiru kan jirudha. Kanaaf lammiin keenya walitti akka hin dhiboofne inni haala mijataa qabu isa haala mijataa hin qabneef yaadee ittisa dhukkubaa kanaa keessatti ol deggeree keessa ol dabarsuun waan itti yaadamuu fi waan irratti hojjetamuu qabu ta'uunsaa eenyu jalaallee dhokataa miti. Kanaanii haalli isin gootanii kan namatti tolu ta'ee lammiin akka inni ol yaadatu iddoo mijataaf haala mijataa keessa kan hin jirre haala mijataaf iddoo mijataa kan qabu akka ol yaadatu hin jedha gabaabin. An danda'amennaan namni waa qabus dhufee utuu mul'ate dhufee iddootti kanatti utuu ilaalee gaariitti fakkaata jechuun barbaada. Isiniin gochaa kana gochuu keessaniif dhuftanii ijoollee kana sirreeffamtoota adda addaa keessaniif waaqa isin eebbisu waaqayyo ulfinaa isiniif kennu jechuun barbaada.